فتاة دبوب ماله منصور دبتي وانت مجرى بيتا مورالي شيء كنا أليكس مجانو الفوستة تيجي أجر كنا مالبونا أرجزال أليكس يقول ما زيت بليس وانو فيلان غافينا سيغابا غافينا سيغابا منصوري مانا سلايتي اسين دبچون سريدا مانا اماراتي مچون سريدا جد اجرتاتي رياتي نمتي اوكي سيفين دي بيساو بليسا كو ثانك يو غلاتون اني كان جدو جالقبا لمان سانو مانا جريتي اولو mana jarriti male mana oromo lani bekani inni le jarriti wajin kwadenya saniti abasa hada san wanu ndasa kan godu jarriti wajini da wan hara injiru wan surprise kan godu injiru kanafu yogo dani le wan takona tifa oromo kana kessa shengalchu muslima kana kessa shengalchu jachanjiran bainura wan baye jira mata kenya rati wan kayanu jira mata hararge bela rati jirti oromon mek wa mek ati mana oromo kan itisir mana oromo afan oromo Alex billah alayka koy gafita kan gafada wanu fi ilal jalqaba le kanafu ballesan yo ballesan yo jadame laman sanu ballesaniru la wanu fi gafi gababa si de bisa bayen tarin Dubin oromo bira dufenani mo tan talo ya ki katte ya ki mena ina setrat bana dadam metinya rasul sirrimiti jachanjira balesa ko Allah tan anta da chigra lo Kaltu le rasul sirrimiti ajir dalli ina da kalge fachu qabda no sana doktora sani miti bara amma ka jecha jirru wanu finu da gefar to ko fa irati fitu layal ka Mansur Jamal fula oromo fakata kan isi yolal te amara fakata dugayo dubani haka jirtu dubani makani situ cantu bakal mo madasa dubbe tamaraj ya tamaraj burtukana kan fakata ini mentamare na chongara le katlata akasiyo na chongara sigu lukul ilme dirti jara lukku faranji fakkat ya nanya to kan tibaredu faranji mali fakkati mulli mamuda faranji sayon ko Alex faranji sayon fulli si bonjala fa ko tani fakkatu ka arge ni majala jira oromo fakkatu sena fulli si bandur saka beja ka wadda du barka ka era barka ka ya gubatu ka mal ko na re ka bajamu ka baja si gattu ka banya baja isi gattu du batu du bisa amma Mansuri amma faatu bekayana Mansur malna gote beita Alex amar so kay amara gay wonni talagara guba tarawan fi talagara guba jiratu yo jirate namtichi baka arada itti ta'e mangisti biya bulchu akka ta'e agarte shawwade agarte itti taabta godin nagaya zana bulo batiyar Mansur bisno ko man ma ko nuwarra nanu isa da su sawan da yawo amana Mansuri janna haram wana kana gojun ide haram isi amma inan chachane sanga fi gafannare Alex yero to ko wazarana kannan demu fani oji demu fani okay ndini sidi kanna koy Alex dai ka sadi ko bada dai kana kan ni wan to ko duga jirtu ni siniti me ba Mansur umama satin ko to kan ila agefada ani Mansuri erbera sanjiru Mansuri fashqabat anjiru duga jiru ni siniti Mansuri mana sayo demte akkam jedhe sittimu waanuma babbareedu waan miidhagu waan urgaa'u jaallata maznanaatin yodda mazannatin yodda anaa biloonom jedhu haqni namaa tokko irra hin jiru wanti salee ijaachisu takkaa miidiyaa kana irratti Mansuurii maqaa namaa kaasu maqaa gandaa kaasu maqaa amantii kaasu dhageessanii beektu lola irratti arrabsoo irratti isaa hirmaatu dhageessanii beektu hin jiru sababa kanaatii mataa ol qabatee deema abbaa koo arraba saati wanta taane hojjeteen beeku kaleessa gaafa intalli sun olii gadi deemtee mana namaatti seematullee min arakkush ምንድን ያጠፋውብሽ የበደልኩሽ ነገር አለ በቃ አልተመቸሽኝም ተመለስኩ ወዳኒ ቱር ኢሴንገሩ ምስጥር በውስጥ ልክላለው የሱ ምስጥር እንደዚህ ያረጋለው እቻቱት ጋፈ ሰነማትን ምን ቶክ ዱበርቲን ኑ ትዱር በግኑ ዮ
abbaa manaatiin wal loltillee ollaatti hidhattee ni mattu sii galee ollaattuu deemtee ni mattu. Safuu qabna nuti. Jaarsa qaba Oromoon abbaa gadaa qaba. Sirna qaba akkatti matu qaba abbaa manaallee. Mana diinaatti deemee ni matu. Safuu kan hin beeku. Waan ofiin dhaggeeffadhu xaxxaataa hin ati. Ati caaci simiin licarris. Fakkeessi. Eenyuun sodaan fakkeessaa miti yan. Sii galee namoota amma isheen Mansuuritti hirkattee beekamtii argachaa jirti. Sii galee beekamtii argachuudhaaf as utaaltii as galtii achi galtii. Gaafii si gaafadha Alex. Wayyee. Isheen beekamsuu. Alexi koi waan ofii obsi. Gaafiin gaafadha koi Mansuur marratti. Waan ofii obsi gaafii gaafadha Alexi. Mansuuri ilma biyya keeti. Doktora Dombiriin galchi. Ilma biyya keetiiti. Amma inni abbaa qabeenyaa Oromootii asirratti nama birallee darbee nama biraatillee waa godhu. Amma yeroo baay'ee amala shuugarmaamiin dhiirota waan qabne kana harka isaanii irraa hin qabne kana fuudhanii itti taphatan. Inni nama waa qabu. Akkamitti shuuga osoo ciikii babbareedduu fuudhee hojii jiraachuu danda'u. Ciikii babbareedduu fuudhee osoo hojii jiraachuu danda'u. Shuugarmaamii Ameerikaatiin tashawwadamee Ameerikaa deemee rakkoon sun irra gahuu danda'e. Kana waan beektu qabda. Isa sitti himee bar Mansuur tajaajiluu jaallata. Shuugarmaamii Ameerikaan isheen umri isa inni Alex yooni nagar achir nagar inni nagar machi barnaate xaaxa inda boqqollo waan ofii carraa argate Ameerikaa keessa deemee fataa jedhee biizinasii achi jiru tokko mijeeffatee deebi'uuf malee deebbii waan jedhamu jira beektaa mooraalii ishee Kuno Alex mucaan ulfoofteetti jedhaa jiru kuno maal goona argizaallee Alex. Ijoolleen Maaseeti. namni ulfaaya Wallageenya. Oromoo family dhiifama nama folchii isin hundi keessan nama folcha waan an dhagaye wayitan dubbadha. Engadda gisee yoo mana yoo daamitti himattu yoo Oromoo lij kibiraa yoo waddame gisee jettu amma inni gadi baheedhaaf adii mana fidee arraabaa jira gaafa jettu sana adii santu ulfeesse moo amma Mansuurtu ulfeesse jenna. Dhugaara asirratti dhugaadha afarso waan yaadachiifte jaarsa adiin qabaa jettee Dachinas gabbichee saamu kunoo gisee jettu sanii akka amma kam qabannan adii san qabannamoo Mansuur qabannamoo Mansuur dha etteetti kan Mansuur etteetti hin beeknu. no adino kan boodarra dhaqee No, waan ofii waa gaafannaa turaame ijoollee. Qilleensaan iyyuu yaa taa'ee achitti ulfeessee kanaan dura kan guyyaa sadiitti namni ulfaa'u maan inni. Itoophiyaa deemteerti. kun ulfaa miti qilleensatu keessa naffaa'e. Qilleensa naffaa'e Alex. Qilleensa naffaa'e Alex. amma nuti sagalee ta'uu qabna moo maalidha amma wanti nuti gochuu qabnu caaltuu sagalee ta'amuu qabu moo hin qabu. Caaltuu sagalee ta'amuu jechuun sagalee ta'amuu jechuun azaaba seenuu jechuudha Dr. Abdusee. Akkam taataati jannata keessa dhaabbattee azaaba sagalee taataati. Azaaba nagan jaattee sagalee taatu sii galee. Alex hojiirra jirra ta'u siraa laage. Dhaggeeffadhaa. Koi ani ka jedhu laala dhaggeeffadhaa dargaggeeyyiin as keessartan hundi keessanuu. Shuugarmaamiin dhaggeeffadhaa jaarsa tokko waliin dandeettii jiraachuu hin qabdu. Amala ofii keessatti dhiira jijjiirataa waggaa tokko keessatti dhiira 5-6 jijjiirataa waliin jiraatti. Kanaafi warri of harkaallee sababa farankaatiif jecha gara shuugarmaamii deemtan ofirraa of eegaa rakkoo Mansuur irra gaheetu isin irra gahaa. Shuugarmaamiin abadan abidiin bultiif hin taatu. Isin dhiira baratteerti kaa jijjiirachuu. Dhiira jijjiirachuu baratteerti waan ta'eef shuugarmaamiin ofirraa eegaa. Abdusee. Jed gisee tokko carraa kennaa galee. Mansuur hammeenya hin qabu. Namarratti jecha amma reefu gaafa dhufee gastii galu. Ani rakkoo biraa irraa qabdan na gaafadhaa yoo qabaattanii. Kana achi waan naan jechaa jirtan kana hamiidha. Qiyaamattan sin gaafadhaa isiniin jedhee. Kanaaf dubbachaa dhiisee bara afaan natti darbee dhaqeen viidiyoon irratti hojjedhe hunda balleessaa. Mansuur jecha hin taane isinitti deebisuu hin danda'u.
Anamma Alex anillee ifa mamma jarraadhaan haa dubbannu yeroo lolaa yeroo jarraadhaan Alex anillee asirra waa takkan dubbachuu barbaada. Kanaafi dhaabaa bakka irraa bu'a jireenya keessan jiraadhaa baate. Galatoo tokkoffaa irratti bakka namni kennan hubatii wayii. Of beekanni ati waa tokko miti maaliif beektaa? Ati waa tokkos nun fayyaddu nun miidhus amaaraa wajjin mari'atte Aboo jarraa doktora mee jarraa kanaa dubbannu waan ofii jennisiisime. Ila tokkoffaa waa takka isinitti himaa. dabaree dubbannaa waliigaluu qabu. ummata reeffaarraa memee dabaree nuuf kennaa min ayinat hizbi ነው በእናትህ ጀራati yeroo tokko memee dabaree nuuf kennaa gaa'e maal taatan dhugaa rabbii jechuun haqa takka isinitti hima. Mansuur yoo miliyoona tokkoof tuqaa jaha qaba. Oromoon tuqaa jaha jechuun suni 1,600 san yoo ta'e malee miliyoonni tokko amaara jaalatte jibbitee Oromoon kenna sin guddisu hin sobina hin fakkeessina. Mansuur akka sabaa fi sablammii wajjiitti jiraatu beeka. Miliyoonni tokko sun amaara jechuun ni danda'ama. Fakkeenya wayii sii kaasa. Har'a Dr. Abduseen osoo ilma amaaraa ta'ee feemasii guddaadha. Aleeksi osoo ilma amaaraa ta'ee feemasii guddaadha. Oromoon qabee surree sirraa baasuu qofa. Hojiin isaa ajandaa qabatee fiiguu qofa. Inni lammata biingi bigaagoo mucaa jedhu kan warra Harargee maraataa sanii gaafa folowariin isaa 30 ture Oromoon arrabsuu turan. Maraataa maalii jedhanii. Har'a viidiyoo takkitti amaara qofa dalagee viidiyoo takkitti amaara dalagee 300 jira jechuudha. Sun hundi Oromoon 30 qofa. Ni beekna jechuudha. Kanaaf hin fakkeessina. Har'a Oro faamiliin asirraa dubbachaa jira. Fooloon isaa meeqa jira? Odoo ilma amaaraa wayii ta'ee waan amaaraa wayii gisee takka dubbate foolowariin isaa miiree meeqa jira jechuudha. Akkasuma feemasoo. Inni fooloorii qabate Oromoo maal godhe obboleessa koo isa dhagaafe. Amma ijoolleen guguddaa fooloorii kan qabatanii uummata Oromoo irratti hojjetu. Waan tokko hojjetu. Afaan Oromiffaallee haasa'uun illee proud nu godha. Maal godhe namicha kana? Waan ofii gaafa dhugdu dhuftee laayifiin galin piliis gastiin galin gaafa dhugdu. Maayii